jechuun kanaami. Hoggansa jechuun nama akkamiiti mee warra akkamiiti mee? Saamicha hongan qabne uummata irra gaggeessaa jirtanii jechuudha. Meeqa gahee jira duba ammaan tana saamichi? Waa biliyeena meeqa gahee jira jechuudha. Meeqa beektan mee isin nu ibsa? Kaampaanii biliyeena 5 bitamtanii beeynaa jechuudha. Meechi deebiinu hin dhageenye? Biliyeena 5. Ammaa soomee? Warshaalee adda addaa ka bitame ni beeynaa jechuudha. Ammaa soo? Eenyuuf akka bitame? Eenyu akka bite? Qabsoon teessan nama saamuudha jechuudha reekas taanaan. Kanaafi miiqa qabsoo? Malaamaltummaan shirtummaan warra aantummaa sabaa qaban xulug godhanii dhiibanii warra dubbanne kawaata ka keessan seenne jaarratanii caasaa hattummaa akkaataa itti ammallee ummata keenya gidiraadhaan if dura saamuudhaaf itti qophooftan hunda takka takkaan beeynaa jechuudha. Duba tana walitti dhiiftanii isin? Tasuma tana walitti hin dhiisnu. Maal gootan duba amma? Ittis wareegama barbaachisu kafallaa jechuudha. Maaliif maal fuudhamee nu hime takka takkaan? Arrasoo gidda naggaadeen naggadachuu dadhabde isinii fuudhe. Arra sibiila naqachuu dadhabde naggaadeen isinii fuudhe. Arra zeetaa sukkara naggadachuu dadhabde naggaadeen isinii fuudhe. Wahuma naggaadeen maaltu irra gahaa jira ree amma? Naggatu hasaaraa meeqa irra ga'u jira naggaadota? Namni yeroo isin harkee hoo duba maal? Namni nu gizee nu harkee bar dingatan nutti booya. Maal jaanii? Aboo rabbuma sodaadhaati nyaadhamne. Eenyuun nyaate? Ni beekamaa jechuudha. Akkamiin beekamee nu hime? Haqa uummataa ija qabdanii dhugaa uummataa dho'isitanii uummataaf qabsoofne jecha uummata hogganne jecha kana uummata irra gizee raawwatan. Hogganaan biyya bulchaa jiru kana gizee raawwatu maaltu si dhagahamee ati? Qaanyiidha jechuudha. Hoggansi mootummaa yeroo kana raawwatu filmaanni kee maali callifteetu malaaltamu akkami? Addu'aan irra filadha malee abadan callisee taa'ee ilaaluu hin danda'u jechuudha. Mootummaan isin waggaa 3 guutuu faarsaa turtan nabiyyi keenya jettanii hanga nabiyyiitiin geessanii faarsaa turtan gizee uummata irra kana raawwatu maaltu sitti dhagahama amma? Abadan na laaleessa. Jalqaba ati wanti qabsoofteef maali islaamee nu ibse? Kaniin qabsaa'ee fi dhugaa kana. Hangam takka dhugaadha reetu nammaan tana? Kaniin ejjannootiyyaa murannootiyyaa si kutannootiyya tun. Afaan Amaaraa yoo beektemee afaan Amaaraatiin nu ibsi waan jettu kana hunda. Maan kamaan gaata masaaxiroo iyya sarraan doonas laminaaf jechuudha. Eenyutu eenyu wajjin maallaqni neetwoorkiin akkamitti deemaa maqaa beeynuuf sodaa malee muumicha ministeeraa dura teenyee sholkoo eegabbulee boca alluu jennee wanni dubbanneefis tanaaf jechuudha. Ati hangam takka sodaaf irraa qabdamee ammaan tana nu himsi. Sodaan qabnu jechuu tanarratti. Dubbiin tun deemtee. Hayyee deemtee hoo? Mootummaan kun yeroo biyya keessatti saamaa ajjeesaa hidhaa doorsisaa jiru kanatti amma falmaan isaa eenyu wajjiin falmaa jira? Qulqullu achi juuntaa wajji falma, Ameerikaa wajji falma, achi Abbaay Giddibii falma, achi Ijiptii wajji falma, achi Suudaanii falma. Isinoo maal godhaa jirtarree yeroo kanatti mee? Asi attummaa sharafaa attummaa lal. Eenyu waliin hataa jirtammee? Hanga Ameerikaa wajjinitti itti jira. Eenyutu isiniif kan islaamee isa kana nu ibsuu dandeessa daawwattoota keenyaaf ibsise dhaggeeffachaa jiraniiti asumaanuu. Rabbiin nuu kanne isa. Nama akkamiiti mee inni? Nama dhugaa. Yoom irraa nama dhugaati? Duraan baannaa beeke amma hoo duba? Amma immoo yaa'u ni dhagaa. Isirraa waasa. Namichi waggaa 3 sirrooyne yoom sirraa hootaa jettee yaadda dubaati ammaan tana mee? Isa immoo wanni ni ani isin garsiisuu fedhe. Isa saniin afaan faanjeessaniiti.
Ifi mo'asi. Bomba siminto, bomba jima, bomba mallaqa constructiona itti dhaabanii naggaadee siminto naggaddu tabaala godhanii naggaadee jimaa naggaddu tabaala godhanii joollee barattee laayisansii baafattee constructionaan ifi maatiif illee gargaartu tabaala godhanii carata ala godhanii ifumaaf waa hunda xab godhanii ija haaddotanii nyaara haaddatanii iqjaanii taanii yaan jechuudha. Ni sirrawan jechaa jirta waan sirraa'u hin qabarree kunoo ittuma fufaa jiranii akka himtutti. Isaanii attummaarraa anaannatu gisee laalte. Hayyeegaa hataadhaa yoo hannan raa anaannatan maltu si dhagayamamee ati ammaan tan akka keetitti hoo. Fi wanni isaan itti jiran gisee laalte si baareessitii jechuudha. Amanuun fa'oo akkamii duba. Amanuuf si dhiba. Akkamit dubbachuu dandeessan dube eegaa amanuuf isin dhibe. Qorannee finneeti. Ha dubbachuun akkanumaan lafaa kaaneeti miti ka dubbachuuf jirru.